Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. WhatsApp waan ajaa'iba fudhatee dhufee jira. Waan baay'ee bareedaa ta'e. Kanaan booda WhatsApp, Facebook walitti qabsiifnee jechuudha. Wanti nu WhatsApp irratti statusii gadhiifannu yookaan videos ta'e suuraawwan isin WhatsApp irratti gadhiiftan Facebook irrattis yeroo wal fakkaataa gadhiifamaa jechuudha. Kanaafuu settingii WhatsApp keessaa bakka tokko lama qofa sirreeffachuudhaan sanaan booda Facebook irratti statusiin isin mata duree karaa irratti kan isin pilaasii kana tuqxanii suuraas ta'u video adda addaa kan isin maxxanfattan Facebook irrattis yeroo isin WhatsApp irratti maxxansistan Facebook irras deemaa jechuudha. Facebook irratti immoo story ta'ee deemee bahaa jechuudha. Kanaafuu bakkuma tokko qofa maxxansina. Kanaafuu settingii kana haala kamiin akka sirreessinu kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haarayaa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan akkasuma gaaffii qabdu taanaan gaaffii keessanis commentii jala naaf kaa'aa isiniin jecha haala kamiin settingii kana sirreessuudhaan wanni nuti WhatsApp irratti maxxansine akkamitti Facebook irratti akka inni bahuu danda'u gochuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu Facebook WhatsApp irra seenna. WhatsApp irra seenuudhaan WhatsAppiin update bakka jedhu ni qaba. Updatein gubbaarra isa jiraatu, jala isa jiraatu. Update ka jedhu irra tuqachuudhaan kallattiidhumaan gara statusii sana deemnaa jechuudha. Statusiin nuti WhatsApp irratti gadhiifnu jala updatein ni jira. Update kana irra tuqanna. Kan nuti status irratti gadhiifnu Facebook irra deemee story tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko bakka tokko maxxansuudhaan bakka lachuutu akka inni nuuf bahu gochuu dandeenya jechuudha. Statusiin kun gubbaarra ni jira. Statusii ida'uu tuquudhaan maxxansuu dandeessu. Garuu maxxansuu keenyaan dura yookaan immoo statusii suuraas ta'u videos ta'u gadhiifachuun keenyaan dura tuqaa sadii gubbaatti arganna. Tuqaa sadan tuquudhaan gara settingii adeemnaa jechuudha. Settingii kana sirreessuudhaaf akka inni Facebookiidhaan walitti ta'u gochuudhaaf. Kana jechuun Facebookii keenyaaf WhatsApp walitti qunnamsiifnaa jechuudha salphaadhumatti. Akkam goona tuqaa sadii gubbaa jira. Tuqaa sadan gubbaa jiru irra tuqachuudhaan gara privacy statusii deemnaa jechuudha. Tuqaa sadii kun as jirti. Tuqaa sadii gubbaarra jirtu kanarra yeroo tokkicha irra tuqannaa. Yeroo tuqannu waan sadii nuuf fida. Status privacy ka jedhu ni jira. Status privacy ka jedhu ka jalqabarra jiru irra tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Status privacy kana yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu jalqabarratti kan inni nu baasu statusii kee eenyu haa argu eenyu akka argu danda'u my contact namoota isin lakkoofsa save godhattan my contact except akka namni takkallee namni isin hin feene hin argine gochuudhaaf only share with ka jedhu select gochuu dandeessu garuu my contact irra taa'uu qaba. Gara gajjallaa sana share my status update across my account jedhe jala Facebook jira. Facebook ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Facebook ka jedhu irra tuquudhaan WhatsApp fi Facebook keenya connect walitti goona. Yeroo nuti akkana tuqne share your status to Facebook story. Statusii kanke Facebook irrattis akka inni deemee story ta'uu godhadhuudha. Kana jechuun yeroo nuti achi statusii gadhiifne Facebook irra dhufuudhaan asitti story tahaa jechuudha. Kanaafuu bakkuma tokko qofaa maxxansina bakka lachuu irrattu ni baha. Facebook WhatsApp irratti statusii ta'a asirratti immoo dhufee story tahaa jechuudha. Kanaafuu Facebook ka jedhu kanarra tuqanna yeroo tokko Facebook keenya connect walitti goonaa jechuudha. Facebook ka jedhu yeroo tokkocha irra tuqachuudhaan filannoo nuuf kenna. Filannoo san gara fuula duraatti deemnee walii ilaalla. Facebook irra tuqina get started if not now jira. Get started ka jedhu kanarra tuqanna yeroo tokko get started ka jedhu irra tuquudhaan gara fuula itti aanu darbinaa jechuudha. Get started bluudhaan greeniidhaan itti barreeffamee jira. Get started yeroo tuqne maqaa Facebook keessanii gubbaatti isinii fida. Facebook irra jiru Facebook banattanii qabdan sana isinii fida. Agree tuquu dandeessu yookaan immoo Facebook biraa yoo feetan have a different account ka jedhu tuquudhaan Facebook biraa itti galchuu dandeessu yookaan kan Facebook ittiin banamee jiru sanarra agree ka jedhu tuquudhumaan ka Facebook irra jiru sanatti connect godhaa jechuudha. Facebook banamee jiru sana isinii fida inni nu Abdul App jedhee gubbaatti Facebook kiyya profile kiyya maqaa kiyya naa baasee jira. Agree ka jedhu kana tuqaa yeroo tokkicha jechuudha. Yeroo agree tuqne Facebook Abdul App jedhee naa dhufee jira bahee jira amma jechuudha. Amma erga haala kana irra baafnee kaane irra tuqne yeroo tokkicha irra tuquudhaan Facebook ka jedhu irra tuquudhaan asirra always share to Facebook story ka jedhu kana onii godhannaa jechuudha. Always share to Facebook story ka jedhu kana ni bannaa jechuudha. Yeroo barbaannes disable statusii gochuu dandeenya. Disable sharing ka jedhu tuquudhumaan delete walirraa baasuu dandeenya jechuudha. Disablein jala jira waan ta'eef amma onii goonee jirra. Erga onii goonee kaane Facebookin keenya connect ta'ee jira WhatsApp keenyatti maal goona statusii tokko
maxxansinaa jechuudha WhatsApp irratti. WhatsApp irratti duubatti deebi'uudhaan Facebookiin keenya nuuf seenee jira. Istaatasii tokko maxxansina. Ida'uu tuquudhaan istaatasii tokko yeroo maxxansinu istaatasiin sun kallattiidhumaan tokkoffaa WhatsApp irratti istaatasii ta'a. Facebook irratti immoo deemee istoorii ta'a jechuudha. Kanaafuu Facebook irratti deemnee asis deemnee maxxansuun nurraa eega bakkuma tokko irra maxxansina. Bakka lachuuttu nuuf bahaa jechuudha. Amma viidiyoo kana filadheen jira. Jala inni nu status contact ida'u Facebook story naa godhee jira jechuudha. Jala sana viidiyoo kana galchuu jechuudha. Facebook status fi story godhee jira. Xiyya fuula dura jiru kana tuquudhaan maxxansinaa gadhiifnaa jechuudha. Xiyya fuula dura jiru send goonaa jechuudha. Amma kan nuti gadhiisaa jiru yookaan maxxansaa jirru WhatsApp story qofaa jechuudha. WhatsApp statusii qofa. WhatsApp statusiin keenya amma deemaa jira yookaan immoo gadhiifamaa jira. Yeroo WhatsApp statusiin kun gadhiifame kallattiidhumaan osoo nuti Facebook irra hin deemin Facebook irrattis ofiinu gadhiifamee jira jechuudha. Kanaafuu amma kallattiidhumaan garam deemna gara Facebook adeemna. Facebook irra deemnee refresh goona yeroo tokko gad xuufnee gadhiifna yookaan Facebook keenya cufnee banna. Wanti nuti statusii WhatsApp irratti maxxansine sun story Facebook ta'ee dhufee asirra galee jira jechuudha. Kanaafuu bakka lamaniyyuu ilaalcha argata. WhatsApp irrattis statusii ta'ee jira. Facebook irras dhufee story nuuf ta'ee gadhiifamee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bakka lachuu irrattu Facebook WhatsApp irra nuti wanti nu gadhiifne akka inni dhufee story asirrattis ta'u asirrattis gadhiisuu dandeenya jechuudha. Profile keenya irra yeroo tuyne view story nuun jedha jechuudha. Asirratti view story keenya gadhiifamee jira, maxxanfamee jira jechuudha. So haala kanaan WhatsApp irratti yeroo tokkicha gadhiifna WhatsApp Facebook wal qunnamsiisuudhaan wanni nuti WhatsApp irratti statusii goonee maxxanfanne Facebook irratti dhufee story nuuf tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo barbaanne yeroo balleessuu barbaanne salphaadhumatti yoo Facebook keenyaaf WhatsApp keenya addaan baasuu barbaannes tuqaadhuma sadan gubbaa tuquudhaan gara settingii adeemna. Settingii keessa seenuudhaan status privacy keessa seenuudhaan tuqaa sadan tuyne achirraa deemnee disable goonaa jechuudha. Status privacy kun ni jira yeroo barbaanne connect goonaa jechuudha. Status privacy jala seenna Facebook irra tuqnaa jala kana Facebook irra tuquudhaan disable goonaa jechuudha. Kana jechuun Facebookicha jalaa baasuu dandeenya jechuudha. Yeroo feenetti jalaa baafna yeroo feenetti immoo irra galchina jechuudha. Disable ka jedhu kana tuqna yeroo san tuqne Facebookiin keenyaaf WhatsAppiin keenya walirraa bahaa jechuudha. Disable ka jedhu kana tuqna yeroo barbaanne yoo barbaanne immoo akkuma sanatti dhiifnee keeyyanna. Yeroo feene immoo Facebookii biraa yoo connect gochuu barbaannes achuma tuquudhaan kabiraas finnee itti jijjiirree connect godhachuu dandeenya jechuudha. So step isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan egaan WhatsApp keessanii Facebook walitti connect gochuudhaan status isin gadhiifattan akka deemee Facebook irratti story ta'u godhachuu dandeessuun isiniin jira. Like share gochuu hin dagatina. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.